والله ربك ينت شاهدا يرو ميدا دبرتي أرجو والله لبئي كوتنا ركوبا غرا كوتنا ركوبا كريستان هاتاتو إسلام هاتاتو غران كونن هندندو وبلتي تن أسرتي إسن أرجي تنتنا حاسا ويسين أجيفده هدون وانا مرفتشيسا هدو غرانا منياتا يا أبليانك يا إسلام كريستان هنجنة نهند كينيا خالق تقوشة نؤمة ربين حاسدانو دبرتي ميدو إراها قبابنو السلام عليكم جنة سلامتا ور جنتا السلام عليكم جنة سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ربك ينت شاهدا يرو ميدا دبرتي أرجو والله لبئي كوتنا ركوبا غرا كوتنا ركوبا كريستان هاتاتو إسلام هاتاتو غران كونن هندندو وبلتي تن أسرتي إسن أرجي تنتنا حاسا ويسين أجيفده هدون وانا مرفتشيسا هدو غرانا منياتا يا أبليانك يا إسلام كريستان هنجنة نهند كينيا خالق تقوشة نؤمة ربين حاسدانو دبرتي ميدو إراها قبابنو تن قامني إسي فياك أبو ميدا ترتسي هنكته يرو قام ميدمتو ركو أكنا إران قهمو وان هدونا مقدسيسات يا أبلينكي يا ديرا بر دبرتينتون هادتيت بر دبرتينتون أبليتي تيتي جالالي تيتي هادا مناتيتي دبرتينتون مجاتي أتي جالتو إستو شو أومشا مجا أتي جالتو إلمان أتي ججالتو ببريدو إستو شو أومشا بيكا الدنيا تنقبدو حيو الدنيا تنقبدو أبو دبرتي تنتو أومشا بر دين أتي هردفتو نبيوتا أتي جال ديمتي هردفتو أنبياهم دا إسيبر أبو دبرتي تنرى أومشا من حيو الدنيا كنا عالم الدنيا كنا هندا كيسي الدنيا كنا هندا كيس سجرو دبرتي ترتو أومش أبوتي كنرن دبرتي أكملت دبرتين تنميدون ستهن أجهمو أبو دبرتي ميدو حادث يا أبلينك يا رب مكان سودانه ميد أجر ميدو إرها جبابنو زمنا إمباير إسلاما جرو زمن رسولك صلى الله عليه وسلم دبرتين يرو إيرون منا كيس إسام ميدان يرو إسا واركسن دايتي إرقما كن نقرالا هتهمتي صلى الله عليه وسلم ركو إساني سني في فرماتا قدني حتى نمني جرى فرماتا قدو مرقا جدن مرقي ميت كان إير يكت دبرتي ميرات ننجرو رسولي كان صلى الله عليه وسلم خطبة إساني إرى آخرة دبرتي تنا دامتن دبرتي تنا أبو هميئنا تولا إتي أولا دبرتين أبلتي تسني هميئنا تولا أولا في السلام عليكم. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا فجالتمتوتا هردفتوتا channel Amo Free Family ashama harkafuuni warroonni amantii birallee hundumti keessanuu baga jiraattan isiniin jedha. Jalqabatti ustaada keenya kana jechuudha guddaa takka galatooma miidhamni dubartoota isin miidhuun quuqamni isaanii isinitti ulfaatuun ulfaadhaa jennaani ustaadotii keenya ammallee rabbiin umrii keessan nu haa dheeressu nu illee rabbiin nu haa qajeelchu. Egaa balayaan kiyyaa wanti ani dubbachuu barbaade waa beekee osoo hin taane hayyoonni gugurdaan namoonni waa beekanu dubbatan jechuudha. Obboleettii teenya tana irratti obboleettii teenya Ijjigaayyo maqaan isii akkanasaa rakkinna isiin amma keessa jirtu kanatti diqqaa guddaan amantii garaagaraatii fi afaan garaagaraatilleen olii ga'oofaa jiran jechuudha.
سبحان جل في علا إني أكفدتي وما أكفدتي كلك أجتشودا إن قافتم وان دلقو كامل رايو جتشو نتو يوان بلي سرا قافتم وان هجتو را قافتم مالي ربين كنا وان كامل رايو هن قافتم إسين توني سبحان الله kanaan dura baay'ee argaa ture jechuudha bakka garagaraatitti garuu mootiyyuu gaafa dhuftee bakka kanatti yani akka kana osoo jirtu sanirrattuu jechuudha haala kanaan mul'attee rakkinna hagana ga'u kana himattu dhuga baay'ee namatti ulfaata. Obboleeyyan keenya beekan kennallee wallaalan kennaa fi xiqqaa guddaan kennallee bareedaa fi ka hin bareennellee kan immoo qaama guutuutuu fi qaamni isaa hir'ullee jechuudha. Nin dogongora jechuudha ilmi namaa kamuu dogongoraadha. Rabbiin dogongora nu haa oolchu. Egaa ka dogongore immoo rabbii warra toobatu nu haa taasisu isiniin jedha. Wanti jechuu barbaadeen asirratti jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa waa hedduu agarra nuti faa jechuudha. Warri social media kana fayyadamnu waa hedduu agarra waa hedduu dhageenya jechuu kanuma keessanii gaafa namarra dhuftee qalbiin dubartii tuni laaftudha jechuudha. Obboleeyyan kiyya wanni calammisu hundi warqii itti fakkaata. Kaasatan immoo yeroo baay'ee obboleeyyan keenya namootuma barnoota qaban namootuma yaada babal'aa qaban kan jaalala keessatti kufanii waan hin taane irratti argaman argina jechuudha. Ijoollee islaamallee tahee ijoollee amantii biraallee jechuudha. Kanaaf wanti kanama eegu rabbuma obboleetti wanti rabbiin isin haa eegu haga dandahamaa ta'e tokkoon of eegan isiniin jechuu barbaada akka nama wallaalaatu irraa booda tokkootitti jechuudha. Alhamdulillahi osoo jechuudha ala islaamummaan teenatuni waa hedduu nu dhorgite waa hedduu mootiyyuu jechuudha. Nuuf taate illee alhamdulillahi rabbil aalamiin akka nuti hin miidhamnee fi malee osoo keessa gadi bu'anii jedhanii wallahi wanti nama miidhu takka hin jiru jechuudha. Osoo namni itti hojjate islaamummaa kana qabatee osoo itti hojjate jechuudha. Maaliif dubartiin takka osoo ni kenni hin hidhamne nama biraati walitti eda'amuun haga fedhanillee utoo wal jaallatanii shari'aan ala jechuudha. Seera shari'aa cabsuudha. Sanbira taree mootiyyuu itti gaafatamummaa ilmoo irratti kan qabu abbaadha. Kana yoo jedhu ijoolleen islaamaa guutuun isaanitti kanarra qulqullaayan jechuu kiyyaa miti ilma namaati waan ta'eef bakka baay'eetti dogongora garagaraa keessatti kufanii argaman jechuudha. Garuu mootiyyuu wallahi hedduu takkas mirga kenna nu ciide shari'aan tuni garuu itti dalagaa jirraa fi hin jirru rabbal aalamiin beekaanu illa ima beena jechuudha. Kanaafi of eeggannaa cimaa godhuu qabna waan rabbiin nu dhorgirraa dhorgamuu qabna daan xaa isaa keessatti jiraachuu qabna jedha. Akka kana mootiyyuu jechuudha warra rakkina kana keessatti kufanii jedhan rabbiin isaan nama toobatee keessaa deebi'u isaan haa taasisu. Akkasumallee mootiyyuu jechuudha waan dhufuu fi waan argamu kamirraayyuu nu illee warra baratu rabbi nu haa taasisu isiniin jedha. Warri ofii bira tartanii bultii gaarii ijaarrattanii jettan rabbiin ilmaan teessan waan hamtuu irraa haa eegu. Taan mootiyyuu obboleeyyan kiyyaa haga dandahamaa tahee tokkoon kanama eegu rabbuma garuu of eegee of baasa jechuun hin danda'amu. Wallahi hin danda'amu yoo rabbi nama eege malee akka rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam jedhan tiifamaa namaati jechuun nama bakka kamittuu rabbiin isaa tiise isa eege jedhanii rabbiin hamtuu hundarraa nu haa eeguun isiniin jedha. Akka kana isii tanallee rabbiin nagaan isii haa hiikun jedhani obboleeyyan tiyya. Yaa rabbii kiyya hedduu takka namatti dhagahama dhugaa rabbiititti jechuudha. Kabiraati miti mee obboleeyyan kiyyaa yeroo namni bajaaji maayyuu jechuudha. Bajaaji nama ol baasa malee fi isiitiin ol baatee hin dandeettu. Mee kanarratti obboleeyyan kenna warra dhiiraa nama akkanarratti badii hagana ga'u dalaganii baduuni rabbiin isaanii haa laaffisu dhugaa rabbiititti rabbiin isaan haa qajeelchu. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. dhugaa rabbiitti tanii hedduu takka waanuma dubbadhutu na harkaa bade rabbiin dabaa kenna haa qajeelchuu qajeelaa kennaa bultee haa baasuun jedha waan isinitti balleesseef dhiifama. يا ربي عني بيني سمالي دريسن ديني أرجع خوني بيني سمالي دريسن ديني أركخي بالي ربي خو خبيرا كايني ولاتي دران خاسين أجاتو زونم بافني جيرون قدران قرانا توكو هركان إيمانا قلمي در ربي قلمي سيساني تدي مسيفانا تتعب في سبب أفقونا ركو ربي تولانا
hindi baatu hirrakkaatu mu'minni jireenya boona harkannu hamdii deebifnaa yoo dhabne sabrii dhagoona ni taati duraani beeyna bubbulee jiru qaraana ni taati duraani beeyna walgarraani nu bayaana